Haa jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii isiniin jedha iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii akkam sa'aatii kana eeddanii isiniin jedha nagaa keessanii haalli qilleensaa maal fakkaataa nu bira bareeda baranni waaqayyoo haa gahu kanarraa nu ga'e inni yaa galatoomuu yaa ulfaatu innaa namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabiskiraayibii laayikii gochuu hin irraanfatinaa. Gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha akkam jirtu hundi keessanii jirtu nagaa keessanii ayyeerra maal qabattee dhuftee jechuun keessanii nooru waa tokkollee qabadhee hin dhufne sinuma yaaditana sinumatti mul'achuu dhufee jechuudha warroonni chaanaalii kiyyaa faana faaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Innaa akkam jirtan kanarraa fimee jirtu meesiniin jedha. Innaa yaada biraa qabaadheetii miti jechuudha. Yaaduma akkanuma si yaadetuman gara keessan kanatti dhufee isiniin jedha chaanaalii kiyyaa fi haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Innaa sinni sabiskiraayibii koo achuma jira achi siqu idduman kalee argettiin har'as argaa maaliif isin nama jajjabeessitanii nama lafaa dhufuu jechuudha. Osoo sinaamilee namatti hortanii namni sun jabaatee hojjetaa jechuudha. Sinni haamilee nama sin taatanii haamilee sin namatti hortanii jechuudha. Kanumaaf cal jennee baqa. Innaa chaanaalii keenya sabiskiraayibii nu godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Yoo dogongorri jiraates iddoo kanatti sirreessaa. Dogongora kana qabdaa iddoo kanatti of sirreessi. Jedhaati komentii nu barreessaa isiniin jedha. Kanaaf chaanaaliin kiyya garuu beekwaanii anuma ta'ee hin beeku garuu chaanaaliin kiyya sabiskiraayibii isaa achi sissiquu achuma ta'a. Bakka kalee argaa har'uma sanii har'uma argaa jechuudha. Bakka hin gadda argisa har'umaan argaa bakkuma san ta'a jechuudha iddoo saniin siqu. Bakka kanaaf nama jibbisiisa. Osoo sinaamilee namatti hortanii bakka yaadis namaa dhufa yaadis nama harkaa badaa jechuudha. Kanaaf walaa jajjabeessuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Otoo namni nama jajjabeessee jabaadhu waan akkana bareeda kun bareeda sun bareeda odoo namaan jedhee namaan jettanii yaanni nama dhufa jechuudha. Yaani bakka gara yuutuubii kanatti ani garuu beeku uummanni gara yuutuubii kanas dura hin jiru yuu deemaa jira. Keruma TikTokiti jechuudha amma gabaan gara TikTokidha. Maal ta'a sabiskiraayibii gootanii bira dabartanii isiniin jedha. Osoo TikTokii ta'ee jechuudha viidiyoo daqiiqaa 30 hin guunne waraabdee osoo TikTokii ta'ee jechuudha viidiyoo daqiiqaa 60 hin guunne waraabdee sekoondii 60 hin guunne waraabdee gadhiiste taanaan sekoondii 20 keessatti namni kuma meeqas ilaala jechuudha. Kanaaf YouTube immoo jechuudha sa'aatii daqiiqaa sekoondii 60 miti sa'aatii 24 keessattuu namni kumni silaalu jechuudha. An margaa jirru kana namni kumni silaalu jechuudha. Nuti gana reefu kan lafaa dhufaa kana dhiistootoni warroonni YouTube gurguddaa qabanuu warroonni namaaf ajajamu kan ofii dhiisee kan namaaf dhibbatuyyuu namni kan ilaalu baay'ee miti jechuudha. Kanaaf nuti ganaa lafaa dhufuu kana dhiisne tooni warroonni nu dura jiranu warroonni namni meeqa beekamtii kan qabu feemasii kan ta'e yuutuubiin isaan iddoo guddaa kan gahe ilaalamaan jiru jechuudha. Nu dhiisa tooni jechuudha. Kanaaf osoo yuutuubiis nu laaltanii TikTokis gasa lachuu fayyadamtanii bareeda taraayyuu. Kanaaf nama jibbisiisaa garuu hojjedhus nan godhu maaliif bakka namni silaalu hin jiru. Qalbiin garuma TikTokii sanii jechuudha. Amma TikTokii amma gadhiise amma nama meeqatu laa haamilee namatti toraa jechuudha. Gara kanaan immoo yoo deebitee dhufte namni haamilee sii ta'u hin jiru. Bakka namni sunis yoo laalu ta'e viidiyoo gadhumaatti ilaalu callisee irra darbaa laayikii sin godhu.
an TikTok isaanii jechuudha yoo nama arrabsitee yoo waan hin taane hojjette bas laakiinis bareeda jabaadhu jechuun isaaniitu an biraadha. Isa kana garuu asirra baatee toonii waggaa waa tokko waan barumsa qabu tokko hojjetteef namni jabaadhu siin jedhu dhisi namni laakiidha si godhu hin jiru jechuudha. Garagaraniitu si ilaalanii. Kanaaf isa kanaan wal darba waan ta'eef garuma TikTok sana harkifataa jechuudha qalbiin gara YouTube kanaa miti. Kanaaf YouTube keenyas nu ilaalaa isiniin jedha. Hordoftoota keenya chaanaala kiyyaa fi warra haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabaattanii yaada keessan nu qooduu dandeessanii waliin irratti mari'annaa jechuudha. Kanaaf nuti ijoolleen mana namaa jirru waan ta'eef akka garaan keenya jedhetti haasa'uuf hin dandeenyu. Gizuma yeroo arganne viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 hojjenna malee itti karoorfannee har'a viidiyoo kanaan hojjedha boru viidiyoo kanaan hojjedha jennee itti karoorfannee tooni waan hojjennu miti waan nu mijatu si miti jechuudha. Osoo biyya namaa ta'uu baate biyya ofii tahee har'a maal hojjedha boru viidiyoo boru maal hojjedha har'a maal hojjedha jennee tooni itti karoorsinaa jechuudha. Namni nu gaafatu hin jiru. Ofii keenya yaanne tooni murteessuu dandeenya waan ta'eef kanammoo ergama harka namaa jira waan ta'eef akka garaa keenyatti hojjechuun dandeenyu. Gizuma yeroo arganne yeroo keenya san irraa aarsaa goonetuma viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 gadhiisna malee waan har'a viidiyoo kanaan hojjedhaa boru viidiyoo kanaan hojjedha jennee tooni irratti xinxallee tooni irratti hojjennu miti siniin jedha. Kanaaf sin immoo osoo nu jajjabeessitanii yaanis namaa dhufaa jechuudha. Jabaadhu jettanii osoo wal nama jajjabeessan ta'e yaannis ofii keetti yaadi yaanni si dhufaa jechuudha. Isa kana kan duubatti nama gottotu. Kanaaf waaqayyootu beeka gaafa biyya keenya galle akka eeyyama waaqayyoon akka waaqayyoon jedhetti akka waaqayyoon nu eeyyametti sirriitti bal'isnee irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Ammaaf garuu xiqqeessine akkuma nu jalaa hin qorrine chaanaaliin keenya irratti gaggeessina fi malee waan barumsa qabus waan namni irraa baratus waan haasaa jirru miti jechuudha hin beekna. Kanaaf isa kanas hin jedha hordoftoota kiyyaa. Chaanaali keenya gizma hunda sin kadhadhaanii YouTube kiyya sabiskiraabii naa godhaa isiniin jedha. Warri aga ammas naa godhaa turtan galatooma galatana biraa qabdaniin jedha. Warroonni naa hingoones immoo sabiskiraabii akka naa taasistanii isiniin jedha. Yaani yaada qabaadhetii miti isuma kana dudubbadha jedheen dhufe yaa waan barumsa irraa baratanii waan nama barsiisu osoo hin taane bakka waanuma sammuu keessatti dhufe sinii qoodetoonii deema jedheen dhufe. Kanaaf ishuma tanan siniin jedheen dhufe chaanaali kiyya warri haaraa taata sabiskiraabii laakii gochuu hin irraanfatinaa siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Haga sanitti immoo